Yooyyaa walitti deebinee jirra. Akkam jirtu kabajamoo maatii chaanalii kana. Har'a kaniin qabadhee dhufee dhaqna qabaa yookaan kittaannaa ijoollee dhiiraa kan jedhudha. Faayidaan isaa maadha? Akkasumas yoomi kan dalagamuu qabu kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti gabaabsinee waliin haa ilaallu. Faayidaa isaarraa yookaan faayidaa ijoollee dhiiraaf dhaqna qabsiisuu yookaan kittaansisuu yoo ilaalle ijoollee dhiiraa kittaansisuun tokko akka isaan infekshinii ujummoo fincaanii hin godhanne urinary tract infection kan jedhamu akka isaan infekshinii ujummoo fincaanii hin godhanneef gargaara. Akkasumas booda jireenya isaanii keessatti akka isaan dhibeewwan daddarboo saalqunnamtiif daddarbaniif hin saaxilamne hanga ta'e hir'isa. Carraa sexual transmitted disease kanneen jedhamanii carraa isaaniin qabamuu hir'isa. Kana malees immoo carraa kaansarii qaama saalaa godhachuu penile cancer kan jedhamu ni hir'isa. Kana malees immoo qulqullina qaama saalaa eeggachuuf illee kan salphatu taasisa jechuudha. Ijoollee dhiiraa kittaansisuun. Erga faayidaan isaa kana jennee ijoollee dhiiraa yoom dhaqna qabsiisna yookaan yoom kittaansisuu qabna kan jedhu ilaalle umurii meeqa irratti kan jedhu jechuudha. Umuriin dhaqna qabaaf filatamaa ta'ee mucaan dhalatee guyyaa 8 jechuunis torban jalqabaa fixee guyyaa 8 eegalee hanga dhuma ji'a 3ffaatti hanga dhuma ji'a 3tti. Sababni isaas umurii kanatti daa'imman dhukkubbii xiqqaatu itti dhaga'ama yeroo kittaanamanii adoochituu yookaan maadanzayyaa barbaadanii akkasumas yeroo dhaqna qabaa sochii xiqqaa waan taasisaniif hin rakkisanii akkasumas madaan sun dafee fayyaa akkasumas gara fuulduraatti immoo waa'ee dhaqna qabaa peenii isaa yaadatan jechuudha. Ganaa daa'imman waan ta'eef dhukkubbii isaa waan yaadatan hin qaban. Kana malees ijoollummaan kittaanamuu isaanii osoo isaan sababa kittaanamuu dhabuudhaan infekshinii ujummoo fincaanii godhatiin dursine kittaannu akka isaan dhibee kaleef hin saaxilamne isaan gargaara jechuudha. Amartii yookaan qubeelaadhaan dhaqna qabuun akka gaariitti kan inni hojjetullee umurii daa'imummaatti yoo kittaanamanidha. Kana malees umurii kana baay'ee haadha rakkisan waan ta'eef maatii daa'ima sana kunuunsaniif illee umuriin kun baay'ee salphaadha. Madaan dafee fayyaa daa'immanis baay'ee rakkisanii kanaaf dhuma torbee tokkoo eegallee hanga dhuma ji'a 3tti daa'imman kittaansisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanneen saalan dhiira ta'an. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.